እናትዮ ከሰል ተሸክማ ስላሳደገችው ከሰሉን በመሸከም የእናትዮን ውለታ ያስታወሰ ነበር። አላወላ ሰላም ቤተሰቦች፣ ዛሬ ግን የሚገኘው በጅማ ዞን ነዲ ግቤ ወረዳ ጎዳ የሚባል አካባቢ ነው። ቦታውን ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ልጅ ከ3-4 ቀን በፊት ነው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በማኔጅመንት ተመረቀው። እናትዮ ከሰል በመሸከም ነው ያሳደገችው። እሱን ለማስታወስ ብሎ ከሰል ተሸክሞ ቪዲዮ ተለቆ ነበር። ቪዲዮም በጣም ቫይራል ወጥቶ ብዙ ሰዎች ይህንን ሰው ለማግኘት እያፈላለጉ ነበር። እኔም በጠዋት ተነስቼ ብዙ ኪሎ ሜትር ተጉዤ በጣም በሚያስጠላ መንገድ ተጉዤ መጥቼ ቤታቸው እየሄድኩኝ ነው። ሁላችሁም ተከታተሉ። እንግዲህ አሁን ወደ እነሱ ቤት እየሄድን ነው። ባይዘ ልጁ የወጣበት አካባቢ በጣም ገጠር ነው። ቦታው ለኑሮ የሚመች ይመስላል። ነገር ግን የምትኖርበት ነገር ከሌለ ሁሉም ቦታ አስቸጋሪ ነው። ቦታውም አስቸጋሪ ነው። በዛ ላይ ዝናብ ዘንበዋል፣ ጭቃ አለ። ካሜራማኑም በጣም እየተጨነቀ ነው ያለው። አሁን ልጁ ጋውኑን ለብሶ ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው። ወይ ልሲ ካጠገብ የሚገኙት እንግዲህ ከሰሞኑ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ከሆኑት ወንድማችን ሚዝባና እናትዮ ናቸው። ሚዝባ በማኔጅመንት በቀደም ነው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀው። እሳቸው እናትዮ ናቸው። ቪዲዮና ፎቶ በጣም ቫይራል ወጥቶ ነበር። እሱም እናትዮ ከሰል በመሸከም አባትዮ እንጨት በመቁረጥ ነበር ልጁን ያሳደጉት። እሱም ቀን ስራ እየሰራ ነበር የተማረው። እሱም የእናትዮን ውለታ መመለስ ባይችልም ከሰሉን በመሸከም እሳቸውን አስታውሷል። እንዴት እንደሆነ በኦሮምኛ ይናገራሉ። አጠቃላይ በአማርኛ ነገሩን አስረዳቸዋለሁ። እማም ሰላም አለይኩም ነጋኬሰኒ አነብ ዲጌታቸውን ጀዳማ ወገገመደን ሙጫ ከና አከሚት ጉድፍታኒ ዱራን አለ በርሲፍታኑ አከሚቲን በርሲፈታኒ ሜኑቲማ ሙጫ ከና ጋኩማ ነማ ጀዱ ከና አኩማ ካን ጀዱ ከና ዴቢ አኩማ ሰና ባደሪ ጉዲሴ ነምበር ሲፈታ ጀዴተኒ አኩማ ሰና ዴቢው ማን ጀዱ ከና ባደዴተን ዴቢ ጉዲፈዴ sana simmo deebi'ee ilmoon koo kunis barumsaa baratu itti fufeetu manaaf baratu ol deebisee sofii wajjin rakkatin jedheen deebi'ee hangafti isaas immoo kan baratu deebi'ee barataa dhaqimmoo addaan kutee deebi'ee kan jiru inni sina gargaaruudha ol deebi'ee isa kanan immoo tidaachumne barsiifannaa jedheen dhuguma akka inni jedhu kana isuma sanaayyuu baadhee immoo deebi'ee abbaa kana wajjin goluma guddifanne cabneetuma guddifne barsiifannaa jenne isuma jedhu kana hojjenne kasala kana baadhanne yoo fedhe gaani olla duraan deebiini barateetuma bakkaannaaf hagamu rabbiin koo jedheetan giidoo rabbiitiin ati yaa rabbi naa gargaari ati gargaarsa an humna sin qabu qabeenyaas immoo kanan barsiifadhuuni sin qabu yaa rabbi ati yaa giidoo keetiin naa gargaari ollaa fuudhi mucaa kana jedheetan kasala kana dhuguma baadhadhee hiyyeella'us jedhee mura'aa kooti sin cabsu cabu maaliifan deebi'ee rakkisa jedheen kasala kana baadhadhee miilla koo dhuwwan deema bar uffata gaarii tokko sin qabu uffadheen bashannanan jenne deebi'ee isumaan barsiifataa gaafa fedhe gargaaree hamman qabuun immoo gargaaree innis immoo deebi'ee caammaa gaarii tokkoon qabu uffata gaarii tokko sin qabu deebi'ee immoo kasala sana utuun baadhuu immoo gaafa kasalli sun immoo dhabame bari dhaqee obdii namaas dhaabadhee calleessee cinqame wajjiniin immoo deebi'ee utuun jedhu cidii namaas baadhee akka sanatti deebi'ee wajjiniin cabee guddifadhee jennaan rabbiin kan koo na gargaaraatuma dhufee giidoo isaatiin yaa rabbii koo gaate yooti na gargaarte gargaareetuman bakkaan gaadha yooti na gargaarte jette yaa rabbii kan koo gaa ansiiranaa isaa malee nama akka kootiitti isinimu bari wajjiin keessa dabarfadhee deebi'a dhalmoon koo kanaan naa ga'e alhamdulillaahi rabbil aalamiin deebi'ee gaa kasala sana baadhee utuun cinqamu bargaaf tokko fa'i kasalli samma deebi'ee birrii 400 bita kasalli sun birrii 25 bita wadaa baase keeshaa tokko baadhee nasi keeshaan guddaan tokko birrii 25 bita laabari birrii 25 yogganni bitu deebi'ee katamaadha dambanyaa tolfadhe gaafa moojarii dadhabanii hamma jarri moo baasutti deebi'anii moojarii dadhaban katamaadha dambanyaan qaba ayyaati kana baattaan jedhan ulfa wayti bara sana inni bicuudha kan barata deebi'ee tanatti kana baattee garaatti baata mucaa kana deebi'ee barsiifadha mucaa tokkicha waan jarri kana addaan kutayna duraa galanii sakana tokkicha barsiifachuu jedheetan cinqamaa yaa jiran katamaan kiristaanis islaamis bahii ati kana baattaa jedhanii ennannaqan irraa fuudhanii keeshaatti koo inni sa'attam cimu kun akkuma keetii kana deebi'anii dhaqanii keeshaan irraa dugdarraa na fuudhanii deebi'anii dhaqanii keessaa naqatanii keeshaa naa kennanii hadhamoo yoo waggaa dhabdee isa moo rakkatte kottuu fudhu nu biraa ittiin fayyadami fudhu guyyaa biraallee naa fidi jennaan deebi'anii mallee mana qaqayyaratanii dhumanii deebi'ee immoo
gaafani moo rakkadhee dhabee jedhee dhaqee jara biraa birrii sana fudhee yaames bookoo atoo hin baratta barumsa kana sati hin beelaataa gaa akkuma rabbi si gargaaretti gargaaree naa baradhuutii jedhee tan deebi'ee waggaa kana gara waggaa 3 hin baadhe kasala sana deebi'ee mammoo yaamma koogaa barumsa kana tuu baratu itti fufee ammas immoo sagachiisa masgida sandaa bootee dabarfatee naa sagachiisa rage qansiraa hojjetee immoo ana nama uffata bicuu gaarii moo naa uffataa dhufe alhamdulillah yaa rabbii koo gaati giidoo keetiin naa gargaaraadha ansilaa qabaadhee hin barsiifadhusi kan ollaa fuudhu yaa rabbii koosuma yaa gooftaa kan koo jedheetanii ala namoo gara sandaa bootee dabarfatee jennaan akkasala kana tuun badhu gara nayyaa himmaa jeekoo bicuusii baroon jira qansiraa kanas hojjedheensi gargaara abbaan kootiin naa wajjin cabeera isaanis ennasaan kasala kana baddaa dhaqanii baatanu namni salana waynuun jedhaa dhiisi qansiraa hamma tokko hojjedheetu manuu sii kennaayyuu jedheenis ammas immoo bicuusii rabbiin naa gargaara dhufe inni manaas immoo bicuusii nama naa taatee ilmottiin kun deebitee na gargaara dhuftee sinni bicuunii angafisa ብዙዎቻችሁ ይሄንን ልጅ እየፈለጋችሁት ነበር ስሙ ሚስባ ይባላል ስለራሱ ይንገራል እኔ አማርኛ በስትክክል ስለማልችል በኦሮምኛ እናገራለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ይቅርታ ይጠይቃችኋለሁ አኒ መቃንኮ ሚስባ ሪዳ አባ ሞጋን ጀለማ ከነን አለዴ ጉደዴ አናነ ዲጊቤ መጋላ ዲምቱራ ገንደ ቀጀሎ ከን ጀደምቱ ናኖ ጉዳቲ ከነን አለዴ ጉደዴ እቹ barnoota koos immoo achuma kutaa tokko kaasee hanga kutaa 7 magaalaa diimtuu mana barumsaa diimtuu sadarkaa tokkoffaatti kan hin barataa ture yeroon amma kutaa tokko kaasee hanga 7 baradhu kanatti haati koo fi abbaan koo muka muruudhaan abbaan koo haati koo immoo kasala baattee utuu namni safaraa hundi ilaalu utuu namni na beeku hundi ilaalu miila sii duwwaa magaalaa diimtuu daqiiqaa 30 kan isin deemtee katamaarra deemtee kasala sana gurgurtee nu guddisaa turte na barsiisaa turte yeroon kutaa 7 ga'u jireenya sii kana ilaaluu waan dadhabeedhaaf barumsa kana addaan kutee gara magaalaa Sandaaboo deemee quraana bicuu qara'ee achii dhufee barumsa kootti deebi'ee quraanni gaafan qara'ee kee barumsa kootti waan jabaadhuuf waan kana caala cimuuf jedheetiin magaalaa Sandaaboo deemee kutaa 7 fixee ka'eetuun kutaa 8tti hin darbin magaalaa Sandaaboo deemee kutaa quraana koo waggaa 4 ergan achitti haffazee Shamaamad Abbaaboor nama jedhaman irratti achitti haffazee quraana koo ergan fixee ka'ee booddee jarreenin qariyaa bira taa'ee quraana sana haffazaa ture immoo ati nu bira taa'eetii barumsa kee asumatti itti fufii erganii yaan kee barumsa ta'e jechuudhaan kutaa 8 jara biratti ministirii magaalaa Sandaabootti fudhadheetiin achi kutaa 8 ergan xumure immoo ministirii achumatti fudhadheetiin kutaa 9 mana barumsaa Sandaaboo sadarkaa lammaffaatti jalqabee ammas kitaaba bicuu qara'uun qabaa dafee barumsatti deebi'uun koo kun sirrii miti jedhee yaadeetiin waggaa barumsa sana addaan kutee kutaa 9tti kitaaba Gibeen Shinaasir ustaaza jedhamu irratti Sandaaboodhaa kee miila deemee qara'aa ture qariyaadhuma sana bira taa'ee jechuudha achiin immoo kitaaba ergan takka qara'ee quraana koo haffazee wajjiniin walitti bareedaa ergan jedhee yaade gara mana harmee kootiitti deebi'ee barumsa koo baradhee xumuruun qabaa amma kutaa 12tti jedhee magaalaa diimtuutti deebi'ee mana barumsaa diimtuu sadarkaa lammaffaatti kutaa 9 kaasee hanga 12 achitti baradheetiin barumsa koo hanga 12 xumuree gaafa nas deebi'u maatiin keenya yaa akkuma isin beektanu akkuma dubbataa ture akkuma agarsiise sana kasanuma baataa turte harmeen koo obboleessi koo hangafti barumsa kutaa 5tti kan inni dhaabee kasala kana baasee harmeen keenya dhaqxee nu gurgurte jechuudha sababii rakkina isheetti kan inni kutaa 5tti hangafti koo barumsa addaan kute ani immoo lakkii akkati dhiifte kanaa miti hin dhiisu ambicuu aktiiviidha sirraa waan ta'eef barumsa koo kana baradhee gaafa guddannee gaafa bakka guddaa kee maatii keenya hunda jijjiiruu dandeenya addaan hin kutu ani rakkadhuutumatti kenniiti na gargaari jedheetiin qansiraa magaalaa diimtuurra hojjetaa caammaallee dibaa ergana Sandaaboodhaa sana haffazee dhufe magaalaa diimtuutti uummata sagachiisaan ture masjiidatti hatta kan engaddanatti dhagaame jechuudha isan uummata sagachiisaa ture sana haati koo hiyyeellaan mucaan koo imaama nama sagachiisaa akkamittiin kasala kana baadhan jenne kasala sana baattee katamaarra naannoftee gurgurtee beddeen ijoolleedhaa bittee galaa anaafis magaalaa diimtuutti kireeffadheen ta'a achitti beddeen fiddee bittee fiddee beddeen naa kennaa turte anis immoo qansiraa hojjedheetiin isiidhaafis ala kasalli suni gurguramuu jira yeroo inni ittiin gurguramne jira birriillee qansiraa sana hojjedhee kennaafin ture waajjira ODP magaalaa diimtuu jechuudha kan paartii badhaadhinaa ammaa kana qansiraa isaa ji'a meeqa hojjedheera jechuudha ganna muluu yeroo barumsi dhaabatu barumsa yeroo gannaa jechuudha ወንድማችን እንግዲህ ከቀናት በፊት ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ቫይራል ወጥቷል ብዙ ሚዲያዎች ስለዚህ ልጅና ስለ ቪዲዮ እናትየው ከሰል ተሸክማ ስላሳደገችው ከሰሉን በመሸከም የእናትየውን ውለታ እያስታወሰ ነበር እኔም ይሄንን በማስመልከት ሶሻል ሚዲያ ላይ ልጆች ሰዎች ይፈልጉት እንደነበረ ገልጬ በቦታው ድረስ ተገኝቼ ልጁ ያለበትን ሁኔታ ምን እንዳሳለፈ እናትየው እንዴት እንዳሳደጉ ፋሚሊው እንዴት ሆኖ ይሄ ልጅ ከዚህ ደረጃ ላይ እንዳደረሱት አጣርቼ ሰምቼ
በአፋን ኦሮሞ ተናግሯል። እሱም አማርኛ ብዙም ስለማይችል በኦሮምኛ ተናግሯል። እሱ እንዳለው እኔ የተማርኩት እኔ የተወለድኩት ከደሃ ቤተሰብ ነው የወጣሁት። እናቴ ከሰል በመሸጥ ወንድሜ ነው ከሰሉን የሚያወጣው። እናቴ ደግሞ ወንድሜ ያወጣውን ከሰል ሽጣ ነው ያሳደገችኝ። አባቴ ደግሞ እንጨት በመቅረጥ ነው ያሳደገኝ። ተስፋ ይጨልሞብኛል ብዬ ተስፋ ቆርጬ አልተቀመጥኩም። ቀን ስራ እየሰራሁኝ እጣን እያዞርኩኝ ብዙ መከራን አሳልፌ ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት። ነገር ግን የእናቴን ውለታ በዚህ መልኩ መግለጽ ባልችልም ለወደፊቱ ለእናቴ ማድረግ ያለብኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ይላል። ስለዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ይህንን ወንድማችን በማኔጅመንት ስለተመረቀ የምትችሉት ስራ እንድትቀጥሩት። ብዙዎቻችሁ ይህንን ልጅና እናትየውን ለማገዝ ጥያቄ የጠየቃችሁን ነበር። ስለዚህ ወንድማችንንም እናታችንንም ማገዝ ለምትፈልጉ በዚህ አካውንትና በዚህ ስልክ ቁጥር እነሱን ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ብዙዎቹ ጋር እንዲደርስልኝ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። እኔ አብዲ ጌታቸው አበበ ጫሊ ነኝ። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ኦቦሎታ ኮ በከ ገራገራ ቴሰኒ ዳወተን ማቲን ኩን maatiiwwan seenaa baay'ee dabarsedha. Seenaa dheeraa dabarsedha. Daqiiqaa muraasa gidduutti seenaa isaanii gabaabsee isinitti himuu hin danda'u. Seenaan isaanii baay'ee dheeraa fi bal'aadha. Haa ta'u malee garuu hanguma hin danda'u hanga humna kootiin isinitti himuuf qoodaan jira. Meebii miidiyaan OBN dhufee asii waraabaa jira. Bifa dookumentariitiin isin biraan ga'uu danda'a. Yeroo OBN maxxansu hordofuu dandeessu. Asirratti ergaan dabarsuu barbaadu bulchiinsa godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee. Obboleessi keenya kun isin keessaa ba'e. Seenaan dabarsee seenaa yeroo gabaabaati. Waggaa 5 duraati. Kanaafuu namoonni obboleessi keenya kana beektan waa'ee nama kanaa bulchiinsa magaalaa Diimtuus, bulchiinsi magaalaa Jimmaas, bulchiinsi godina Jimmaas, bulchiinsi aanaa Nadhii Gibees deeggarsa barbaachisaa kamuu akka bira dhaabattan gamanumaan amaanaa jedhee dhaamsinii dabarsuun barbaada.